Arkafuuni kabajamtoota daawwattoota keenya kam jirtu bakka jirtan maratti nagaaf jaalalli keenya sinaa ga'u jecha yeroo hundaa hawwiidhaan isaa kanatti kan eeggattan yeroon jaalalaa keenya jalqabeetiidha kan jiru. Yeroo jaalalaa keenya irratti jaalala maatiin, jaalala haadhaa, kan obboleessaa, kan abbaa warraa muuxannoo fi mudannoo qabdaniin irratti hirmaachuu feetan 8331 irratti yaajaa jettanii irratti hirmaachuu ni dandeessu. Har'aaf abbaa warraa fi haadha warraa jaalala isaaniif jecha aarsaa hedduu kaffalan qabadhee dhiyaadheetii kan hin jiru. Qophicha kan isin biraan ga'u mooneet beeksisaati. Turtiin keessan nu faana ta'u jecha kallattiidhumaan gara keessummoota kiyyaattan isin dabarsa nu faana tura. Anaa dhufu baga nagaan dhuftani. Baga nagaan nageenya. Mee daawwattoota keenya faana wal baraa. Maqaan kiyya Husniyaa Kadir Martuu Jaama, kanneen itti dhaladhee Finfinnee, kanneen itti guddadhee Hirnaa, kanneen jiraadhu Adaamaa. Amma Adaamaa. Amma Adaamaan jiraadha. Kadir Martuu yoo jettu dhagaye ka weellisaa sana. Ka weellisaa sana. Intara ka weellisaa Kadir Martuuti jechuudha. Ayyaana dhufu har'a yeroo jaalalaatiin istiidiyoo keenyatti argamtanii jirtu. Yeroo gaarii akka waliin dabarsinu abdiin qabaani. Caalaa sitti argate moo ishee si argate? Anaatu argate. Mee akkamittiin argatte? Akkaan itti argadde hedduu an bara 2012 gama dhumaa gama Adaamaa dhufee mana nyaataa qabanii mana hoteelaa isaan akka tasaa saayiba kiyya tokko jira. Bikka akkana dira hoteelii bira Al-Hilaal mana nyaataa tokko jira hottoon anjee. Gizeen dhufu akkatti seenee ta'a gizeen isa bira gattaa'u micaan abbaa isiitii hojii saayiba. Akkatti ilaaleeti ilaali micoon tun takka direenaa guddisee sifiin kannaan anjee. Yeroon jalqabaa agarru gizeen jalqabin akka sanaan jee wanneen dhaana jette. Yeroo sanaan sabootiin jiraadhu jira xiqqishoo namoota akka dhuunfaa tokko julii bu'eetiin eliftiifiin as dhufe Adaamaa jiraachuu karooroon qabu ture. Gizee akka sanaan jiru laalee akkatti Mustafaa Jaamaa saayibee onneen dhaana jettee samboodarra nyaata nyaannee deemne. Yeroo sana ni yaadadhaa guyyaa saftii sa'a 9 fi daqiiqaa 25 irratti ture. Yeroo nati jechuun yeroo mana san seenii isii agarra. Guyyaa fi sa'a fi daqiiqaa wajjin qabadde jechuun bakka nama tokko gizee agartee waan addaa si dhagahame takka. Gizee inni akka sanaan jiru billichi waan dura jee bakka inni ka'ee guyyaatti aanu inni kutee guyyaa sadaffaa laaqanaaf hin dhaqee mana keessan saniin jira mana amjeetiin dabaleef. Sanirraan bakka isii harkachuuf hedduu tokko lafee bilbilan qabdu yaa nama bilbilan qabneef hangam akka laffaan deddeebi'ee maal jee sababa isii namoota hedduu dhiyaadhee boodarra turee bakka baatii 7-8 booda namatti himee namni isitti himee isiin san boodarra bakka turtee namaatu itti himee waa'ee hiyyaa qorachuu eegalteen isaa sana akka isiin itti ni jaalatte isiin ni beekte. Yaa angeeruma sanarraa kaasee bakka waaniin as dhufee fi riftii sanii fi asabootiin jiraadha ture. Barumsaas achitti yeroo san tiraansii fattanamuu deema 2012. San booda Adaamaa gamana dhufee hojii takka asitti qo'achuun hin hojjedha ture. Giseen dhufee asii agaru isii harkachuuf asii galuun qabaa jeetiin murteesse Adaamatti. Asaboo gallakkisee. Asaboo gallakkisee. Yoon Adaamatti hin galle isiin harkadhuu jee murteesse. Asaboo jiraataa isiin asii yaa'u sanirraan namoonni hedduun immoo intala Kadiirii intala nama beekamaatii hin harkattu naan jaa turanii. Ani immoo maaliif nama jaalatte tokko jaalannaanu aarsaa fedhee kafalee ni harkadhaan jeen. Saayiboota kiyya hedduu takkaa jira. Sanirraan sababa isiin murteessee waan san hundi irraanfadhee rafshaa fi jinnii sana isuma jaallachuu eegale. Osoo isiin jaaladhe jee hin beekin baatii 7-8 duubaa jaaladhe osoo isitti hin himin. Baay'ee dararamtee jedhani. Amma yeroo ammaa kana nama tokko jaalattee argachuudhaaf dhugaadhumaan in ulfaataani maatiin jiru. Deebiitii immoo abbaan ishee akkuma beeknu biyya laati kan inni jiru. As immoo akaakilee ishii abbaan Kadirillee biyya keessa jiranii sansanii wal qabatee akkamiin sii kenninaa takka mucaan keenya hin kenninu jedhanii dararri cimaa sirra ga'e jedhani. Deemaa sirra ga'e. Haalaan dararri narra ga'e yeroo nan itti yaadu osoon fuudhee hin deeminiin duratti teenyee saayiboota kiyyaa hojii nam lama Ansaarii fi Abdoo jaamanii wal mari'annee halkan. Ganama fuunee deemna faayisiin ganama isaa 4-5. Sammuu yoo manguddoo erginees abbaadha kan isaa godhu. Abbaan as hin jiru. Akaakoon isii karaa Harargee ba'aa kana jira. Waan ni jira Harramillee. Sababa sanii carraan nuti qabnu waan fedhe haa dhufu isii harkachuuf yoo duune waliin yoo jiraanne waliin. Waliin jennee fuudhee deeme. Harar deemnee adaree gisee deemnu.
kararratti mucaa saahiba kiyyaa tokko jira Amiir Maammaa jedhanii makiinaa fidee dhufe sanii fuunee deemnee adaree deemnee guyyaa takka lama akkana gizee bulli dubbiin jabaatte gandinis warra haadhaa toos jira fi warra haadhaa akkoo aboolee isiitii jira isaan haa godhuu hin danda'an abbaa malee karaa abbaatti heeyyamsiisuu barbaanne sanboota ammaan waan guddaa yaadaanaa saahibota kiyyatti isii fuudhee deemee abbaa isii bilbilaan argachuu hin dandeenye. YouTube fi Facebook abbaa jala seenee ilaala TikTok yoo asbee intarneetii diyyatee sanii Oromoo qabadhaa jaa. Yoo asbee intarneetii diyyatee sanii qabadhaa jaa katiir jenne hedduu dararamaa ture ana beetasaba kiyyaa bakka saahiboota kiyya guyyaadhaaf Facebook fi TikTok bilbila kiyya cabseetiin ture bilbila nama biraatiin onlaayina seenee uumanni gallakkisuu ilaala uumanni gallakkisu abbaan. Seeyyameera fudhadhu waan siin jedhuse. Insiine waan naayyame yoomas bee intalati nama akkanaatti bade Oromoo intalti diyyatee sanii qabadhaa barbaadaa bittee siin jirtutti. Ati ishee fuutee baddeen. Isii fuudhee badeen. Tole. Yeroo sana amma yoomas bee adaree akkaan jiru beekame nama hedduu beeka adaree artistii Oromoo jaalatamaadha. Naaf hayyaman seene intalti diyyatee sanii ta Oromooti gurbaa tokko akka guddiina godhe qabaadhaa. Yoom jedhattee ta'e yoom jaateeti yaada keessaa saahiboota kiyyaa hedduu rabbashamaa ture. Achi booda osuma akkasii bubbulee dhufu guyyaa sadaffaa afuraffaa bilbilee gisee bilbilu yeroo akkana naan jee. Baay'isawwan san dura osoo isin hin deemin dura ji'ata akkanii gahaa isin bilbilan qabdu. Abbaa fi isii wal dubbisiiseetiin ture akkam beekamnetti. Abbaa dubbisee giseen itti bilbila namarraa hin fuudhee giseen abba bilbilu. Abbaan na jala dubbatu de usniyaa teetii si barbaadaan jeen dawwale noormaalii dawwale telegiraamaan dawwale bilbila nama isii bira jiruutiin kanneef bilbila haadhaa naa kanninaan jee yoo nama bilbila haadhaa kanne mistarri ni ba'a eenyudhaan haati na beeti osoo hin badin dura yoo nama bilbila haadhaa kanneef haati na beeti caalaan naa kanne yoo abbaan jeen usniyaa fi caalaan isa wal beekanii jaaniin wajjin badne ture akka nuti wal jaalannu hin beekan. Ganda faamilii maazarii isiitii hojii akka beetasabaa ta'e sababa isii. Walitti dhiyaattee taatee seentee jechuudha. Haalaan bakka onni isaanii keessaa seenee jira. Isaanis nan shakkine. Dhugaadha. Saniif abbaan gisee akka wal agarsiisa gisee deemnu caalaa jeen irra bilbilee akkana akkamitti akkana na gootu fuutee deemta kabajaan akkana gootu naam jennaan hawaan bakka akkana giseen joon usnee akkana jee isiin dubbistee jechuudha booda. Tole mee usniitti hin darbaan. Usnii waan jettee qabdii jedhan gaafa habbeekee Kadir Martuutti bilbiltu si lolaa ture. Lolaa. Maal jettee amansiifatte mee? Oreeffadheera waan jettee garaa laaffifattee innumtu deebii dhabee dhaabbatee kolfee qabaa jedhan. Mee maal ture? Amma inni dawwalee ture guyyaa san amata meeqa hidhamtaa ama 25 ምናምን dafii deebisii joo ture isaan. Sanboda ani irraa fuudhee toon silkii ammaati yaadee akkamii baddeeniin jeen. Akkamittiin harmee kiyya fuutee? Akkamii fuutee jennaan kofalee bakka akkasitti. Sanumaan garaa laaffifatte. Baay'ee bareeda. Mee caalaa guyyaa jalqaba argitu inni egaa honneen na dhaattee jedhee meeqa akka rukuttee booda deebi'ee gaafa dhabeettee honneen nama rukuttiin ati guyyaa jalqaba. Isa argitu mee miira akkamitti sitti dhaga'ame? Bakka ani hin beekne ture guyyaa jalqabaa agareetiin jira garuu hin beekne. Inni waan jee tokko jira. Maal jedhame? Inni na laallate inni dhaajee an garuu hin beekne. Tole. Ani eegas booda eega xiqqootu turre booda namaatu inni natti hime ture. Akkana mucaan kun sababa keetii asitti deebi'aa amnaa hin jee natti hime. Isee akkas jeenatti hanga afaan isarraa dhaga'u jeet maalirraa osoo akka nama xiyyeeffannaa tillaanni amma gaafa inni dhufu beektee dhifachuun jira namni sitti meedursee gurra si buusaniitu jirani. Gaskoota gisee inni dhufe ni rifadha ture onneen durga. Tole. Mee murtoo akkamitti murteessitee meegaa caalaan illee bifa toleessa dhuguma waliin baddus sitti murtooftu beektee. Sanii akkami murteessitee garaa laafteef isaafoo? Hedduu tureetiin ture inni gisee hunda dhufaa mana. Antu tureetiin eegas booda jidduu takka
sanuma booda harka kennatte baay'ee namatti tola. Mee waan keessanii wal qabate walaloon gabaabduu hin harka jirti waan miliqxee baate guutummaa isaa dubbisuu baadhiyyuu qixumata akka irraa dubbisa. Seenaa ajaa'ibaa jaalala dhugaadhaa usniyaa fi caalaa isaantu wal qabaa utubaa jireenyaa kan hin qabne ammeenyaa safaruuf yaadeetiin daangaa jaalala teessanii barbaadeetiin dhabee waa isin fakkeessanii dheeraadha walalichi. Mee waa maalidha walaloon kun akkamitti eenyutu eenyuuf barreesse akkamitti barraa'e? Walaloon kun saayiba Qiyyamcaa Abduu Maamata Sanjaanii ni jira. Kaasirraa guyyaa isa wajji wal mariinee deemnee jeesaan. Harar deemneeti dubbiin jajjabaattuu gisee agarru. Nama ammaas akkaan bakka ajaa'ibaati saayiba Qiyyaa nama ispoortiis hojii barannee barumsaas eebbifamee Walqixxee Yuunivarsiitii ba'ee dhufee Riiftiif jira na bira dhufee waan kana gisee mari'adhuun asii riskiin fedhee aduuf jedhanii yeroon baduun isarratti hudduu bilbilaa turan. Micoon deebistanii jedhanii. Sanboota taa'ee harar turre adaree yaalaan. Gisee turre bareessee walaloo kanaan asumatti guyyaan kaan oolanii mana seenu jiru sanii viidiyoo sana harkaan qabu malee ni jirti. Gisee seenu sapiraayis nu godhe. Xiqqishoo walaloon tun dheertuudha ni boo'ee yeroo dhaga'u. Bakka waa'ee keenya akkana jee barreessee hedduun ajaa'ibee bakka hedduun jaaladha. Mucaan isaan abarreessaa yoo kajollummaa. Saayiba keetu hiriyaa keetu isiniif barreessee yeroo baatii torban dararee keessa turte ishee argachuudhaaf dhama'aa turte sirboota garaagaraa illee affeeraa turte ishiinis akkasumas affeeraa turte namni sirba akkamii affeeraa turte caala. An yeroon laalu san guyyaa tokko akka tasaa ta'e bilbila namaati yeroo na bilbiltu qoy jedhaman dafee yoo xiqqoo turte sanboota harka dhumi baanitti bilbilu. Sirbaas giseen dhaggeeffadhu. Anumaa dhaggeeffata malee dawwalee isii gaabbasuu hin danda'u. Itti haasa'uu hin danda'u. Alatti agaruu hin danda'u. Saniif addisuu Karrayyuu dhufeen si ilaalaa. Sinadiin akkamittan oolaa. Yaalta garuu waa sagaleedhaan. Mee yaalimee jedhime ammallee walumaan immoo. San hedduu shamaddaree dhufeen si ilaalaa. Sinargiin akkamittan oolaa. Garaan obsa dadhabee qalbiidhaa suma faana oolaa. Garaan jabaatiin annarraa fagaattee atis kottu na laalii yoo na laaltee. Maal yoo dhuftee na laaltee. Usni hangaaf kana dhageessu. Si affeeree beekami sirba kan mee maal si dhagahama akkasii onnee shaashaa sin jettu yeroo akkasii inni si dhageessisu. Gusanaan illee bo'eetiin ture dhaggeeffadhee. Mee ati maal affeeraa turte? Ani yaanetti dinquutiin affeeree. Kan yaanetti dinquu mee maal jedha sirbichi mata dureen isaa? Dalawa haja. Qoreen natti ijaaranii. Waan ajaa'ibaatiin dhufee karaa silaalee si arguudha baate immoo asxaan bakkee qoreen natti ijaaranii eessaa si arganii baay'ee bareedaadha dhugaa deemsa keessa immoo milkooftaniittu egaa dararrii hedduu dabarsitanii jaalala keessanii milkaa'aa ta'uun san booda immoo maatiinis immoo itti gammadanii nikaas godhattanii amma bultii ijaarrattanii waliin jiraachaa jirtu akkam ture mee haalli nikaatti godhattanii san booda miirri maatii dura ture eeyyamamoo hin turreen amma akka miree kadir martuu sagalee isaas sodaachisa gaafa waa dubbatu si in sochoosa ta'e amma akka miree. Amma ganamaa galgalanii bilbilaa nagaa fayyaa jaa maatii zarii isiitillee ganamaa galgala dheenyee ilaallaa haadhaanoo akkanaan jeen takkitti tana qabdi si galee haati amma lama godhatteen jeen boodammoo sadii taati inni heddummeeffattee. Lammanni si ilma lammataa argatte. Ilma lammataa argatte. Tole. Haatiinis amma yeroo hunda bira deemnaa ni ziyaarraa miira duraan keessa ture san waa'ee namoo haaduma teenya waan ta'eef yeroo gurbaan intalaan deeme warri intalaa ni lolaa ni bareechaa'u. Gisee akkasii lolee minaa jee bakka qaaloomina intala ifii agarsiisaa. Sanirraa abbaan illee ni bilbila amma saayitii mi afur bakka ni dawwalaa usniyaas. Mooraan duraa waliin agaran bilbila waan hin qabne amma irra caalaa wal agaran abbaa fi siinoo. Baay'ee bareedan maayii duraan nama waliin argine
Sega jiru kanat biyya baase amma walitti siksiteetu jirta bilbilaan walitti haasofsiiste carraa bantees jirta ilma lammataan kun akkasi gaafa ilma lammataa argatanii innis bakka ishee bu'ee akka yaadullee kan gahee taphatudha gara usniyaatti hin deebi'e usniyaa armeen kee mana macamtu akka taatellee odeeffadheera akkamitti ishee ibsita. Ishee waan tiibsuun qabu wallaahi. Nama akkamitti armeen kee? Mudhii si hidhattee takkaa rakkannee beeleenee hin jennee bakka waan nan barbaadu hunda naa gootee Adaamattis na galchitee asittis na barsiisaa waan hin barbaadu naa guutaa na guddistee jechuudha. Bakka haalaan nama jabduudha ammaan xiyyaas garuu wulataa isii kattiin kaffalamu gaa. Tan erga amma abbee kee faana walitti dhuftee jaalatee miti ka biyyaa ba'e hundi keenya iyyuu ka beeku dararri biyya keessatti sarragaa ture kan inni biyyarraa godaane malee abbaan ilmoo isaa dhiisee akka hin deemne nu sirba isaatiin ibsee jira akkamii gooteetii ilmoon abbaa malee mee waarraa nu jedhin sirba abbaa keellee akka keessitu akka jaalattu illee hin beekaane mee sirba sana waa jedhime. Samira waa hawwiyaa naafi ati gargar baanee akkamii guuttee ilmoon abbaa malee. Samira waa hawwiyaa naafi ati gargar baanee akkamii guuttee ilmoon abbaa malee. Kasee naa sirbuu ture. Siif sirbeedhaan sirbicha erga gara biyya alaa deemee. Akkamiin guddattee mucaan koo akkamitti jirti waan jedhuutiin illee sirbee ture jedhan gaafa kan dhageessumee miirri abbummaa sun baankee sirraa fagaatu iyyuu immoo jaalala siif qabu soomaan sitti dhaga'ama. Maaltu sitti dhaga'ama? Bakka addas na jaa. Sanirraa kaasteetii sirba isaa iddoo akkeessitii waan jedhuun dhaga'e amma sirba isaa kan jaalattume keessa baay'ee sitti tolu sirba hedduu qaba. Caalaanis gargaaruu dandeessaanii kan baay'ee jaalattuuf yeroo hunda dhaggeeffattu hedduu sitti tolu kan. Hedduu dhaggeeffadhu kanatti tolu aaddeetu Samiraa karoorrii walakka naaf fagaatte malee ijaan suuman arga akkam jirta yaa madda jaalala yaanni qeeba beeysee na daawwiti malee. Maaloti fufime namatti sagalee bareedaadha illee kan qabdu waan ta'eef meetti fufi caalaan illee si gargaara. Nyaatu baatee ittuma jirtutti qilleensa buuffisuun lafa ibsaamaa itti dhagaa koosif daama yaa bareeddu biyyatoo fayyuma keeti. Biyyaaf sirbee kan immoo akkam isumaaf sirba. Ummaa isiiti. Armee isheeti. Aaddeetu Samiraa jedha. Samiraa jedhamti. Waan ajaa'ibaati. Kadiroo maa nam bisnee beekte harmee ishiifillee sirbee ishiifillee sirbee caalaan kumattuu amanaaf sirbuu qabattee. Ilmi dabalamee jira waan ta'eef anaafillee sirbii jedheen asuma dhaamsa qabdu. Jedheetiin jira sadaffaa asumaanis anaafillee akka sirbu. Sagalee bareedaa qabda. Akkamittiin amma aartii keessa seenu daandii abbaa kee hordofuu yaadne hawwiteen beektu. Isa hojii sirbuu? Hin hawwine aartii kana keessa seenus hin feetu. Hin fedhu inni nuu hamma qayyaramee jira asirra. Akka shareetti guddadhee akkaan itti guddadhees bakka zafanaa kana manaama heddullee. Gara aartii keessaatti agas maraa miti sharee waan ta'eef hin dhorkaa jechuudha. Tole amma sirba abbaa kee keessaa wanti nuu dabaltamu waa fidhu. Ayyee isin yaa dabalu. Nuu dabalime miidhaa beekte sagaleen kee. Ifamana godhi atumaanii badiin gurguddoodha akkaanii barsi gad seete barsiin gadu aanii barsi gad seete barsiin gadu aanii garaan kun dadhabe erga gaafa kaanii sheennawe ilmaan harcaase jaallatoo dhiifamaa anaa si balleeyse. Wasi malen taane si malen mijoyne ya bashashati ya khangaran jabane. Baay'ee namatti tola.
karma sarra jirta bara martichuma keessa jirta sirba abbaa kee akkeessite jechuun articha keessa galteetta jechuudha miira abbaa keetii mul'isaatiidha kanatti jirtu mee sirba dhiifamaa jedhu kana eenyuuf sirbe harmeetiyyaaf sirbe Samiraa jaa isiif sirbe gaafa adda ba'an isiif sirbe ture irraa fagaatee biyyaan baasoo jiraatutti kan ishee deebisee sirbe jechuudha asitti hojii sirban isaaf kilippii qaban asumatti baay'ee namatti tola qophii keenya gara xumuraatti fidaatiidha kan jirru mee dhaamsi qabdan gara dhumaatti seenaa keerraas immoo namoonni dararrii namni tokko aarsaa kaffalee nama jaalatu yeroo baay'ee dhiironni durba takka gara ofii jiraatanitti naannoo ofii jiraatanitti biratti fudhatanii hojii yoo qabaattu hojii ishii dhiisisanillee jiru barnoota dhiisii goota nama bira jiraadhu jedhan jiru akka kee kana bakkuma ishiin jirtutti dhaqanii akka kunuunsaniif ergaanatti qabdu jiraatu. Sanirraa kaasteetu ergaa nuu dabarsitee yoo jiraate maal sirraa baratu? Ergaan namoota akka kiyyaatiif dhaamu jaalalti yaa'u kan rabbiiti namni fedheen hin jaaladhu yoo jaallatu hin danda'u hin jaaladhu yoo dhiisuu hin danda'u yeroo jaalatte sanitti garuu nama jaalatte san harkatuunis badhaasa nama jaalatuun kannaadha nama jaalatte san harkatuun immoo badhaasa an yeroo hedduu namoonni akka kiyyaa namni abdii muratuu dhabu waan namni jiru yaa addunyaa kanarra gizee jiraattu fatanaa hedduu jira fatanaa rakkoo hedduu jira rakkoo fi waan sanuu dabuu garuu bal'inni akka jiru beekoo annaa waan murteessitee goote san karaa ati irra deemtu san diriiraa ta'uu qofa laali malee fageenya isaa hin sodaatin fageenyi isaa ni dhuma diriirumaa ta'u garuu namoonni akka kiyyaa nama jaalatan ammaas namoonni akka kiyyaa irra guddaan zabana ammatti dargaggoon akka kiyyaa wanni fuudha sodaatuuf yoon fuudhee ganaa sirgii hanganaa neegataa dhalaa waan akkanaa feetii jee fidheereessa nama jaalattu yoo namni si jaalate waan wakee hundaa hojii si jaalata namni qabaattus dhabdus jaalala waan ta'eef jaalalti qabeenyaan hin madaalamtu harkataa fi dhabaan hin madaalamtu nama san yoo jaalatte waa eenyummaa isaa san laaluun qabdu namni san waan ta'eef gandi isaanii akkanatti nama waan niti nama raaqa isa guddatee deebitee jiruu akkanaan wajjin jiraattu yookiin akkas akka jettee yoo yaaddu ta'e fidheereessita yoo jaalatte ammaas keessumaa baastee jaalattaa homaas itti mul'atu jaalala san malee saniifuu namni waan takka harkatuuf maswaatinnatii kafaluu qaba namni barumsa gizee baratu waggaa 10 meeqa baratee isin amma as teessanii bakka tana akkatti tajaajiluudhaaf biyyaansa waggaa 15-16 wal baratanii jirtanii bilaashitti miti akkama laffaatii waan kana harkattanitti namni waan barbaadu san laffee harkatu qaba jechuudha itti murteessee namni tokko waan barbaadu argachuuf murteessuu qaba laffoo qaba ammaas waan sirra dhufu san ni furadhaa jettee beekuu qabda waan ati goote waan ta'eef yoo laga seentees hin qocca'u yoo milkooytees dassi jaa ayyee guddaa galatoomii ulfaadhu isni haa ta'u dhaamsatti dabarsitu harmeetiyyaa siin jaaladhaa jabaadhu umrii dheertuu naaf rabbisiifaa kan nun jaani abbaa kiyyaanillee akkasumatti jabaadhu umrii dheertuu siifaa kan nu jaalala ishiif qabdu ibsi an usniya yaa amma alhamdulillah jaartii tiyya waan hunda qiyya jettu jaartii jechuun akkuma rabbiinoo kafanaa jaarsaaf jaartiin kafana jechuun namni huccuu malee akkasii jechuu jaartiin immoo ammaas waan hunda namni hundi yeroo jiraatu ilmoon abbaa hojii adda baatii saahibni adda baa obboleeyyan adda baanii haadhaa fi abbaan ije ilmoo san deemee ilmaan dhalee adda baa yoo rabbii waliif isin tolche jaartiin jannata jaa isii wajji umrii ta'e guutuu jiraata takaroo akka addandeenye ilmaan nuti warro umrii isaa gisee keessa kaanni heerumaa kaanni fuudha anamaaf isiitu addan baane jechuudha saniif isin jiruuti jiruu keessa qotee bakka nama isii malee duwwaa akka humaan qabu bakka isii malee jechuudha duwwaa akka nama zeero deebee takka waan hunda tiyyeessi. Baay'ee namatti tola. Mee maaluma dhabee namni qabu jaartii. Mee maaluma dhabee namni qabu usni aanjeeran. Usni haatiyoo kamire amma. Haalaan jaaladha. Bakka jiruu tiyyaa waan hunda kiyya inni.
Ajjiraatu umurii dheeraa siif haa jiraatu. Umurii dheeraa naaf haa jiraatu. Inti si guutaa. Baay'ee galatoomaa istiidiyoo keenyatti argamuudhaan mudannoo keessaa waan nu qoddaniif ulfaadhaan isiniin jedha. Atillee ulfaadhaa isin jennaa haalaan galatoomaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan hordofaatiin turtan yeroo jaalalaati. Yeroo jaalalaa keenya irraatiin lafaa kan hordofan aarsaa kaffalanii kan wal argatan Caalaa fi Usniyaa Kadir Martuu waliin ta'uudhaan kan turtii taasisne mudannoo fi muuxannoo isaanii irraa baratan itti abdiin qaba. Kanneen bakka garaagaraa teessanii hordofaatiin turtan mudannoo keessan muuxannoo keessan jaalala armee keessanii kan abbaa keessanii kan obbolaa keessanii kan nama jaalattanii fi bultii jaalattanii bultii keessan keessattis immoo umurii dheeraa waliin jiraattanii milkaa'inni keessan namoota birootiif barumsa ta'aa jettan 8331 irratti yaajaa jettanii nu biraan ga'uudhaan affeeramaa yeroo jaalalaa keenya akka taatan abdiin qaba. Kanneen wal loltanis nama sin araarsu waltajjii dhabdanis immoo yeroo jaalalaa keenya irratti hirmaachuudhaan araaramus walittis araarsuu ni dandeessu. Yeroon jaalalaa keenya irraa kana fakkaata. Qophicha kan isin biraan ga'aa ture Anmooneet Beeksisaati. Torban keessumaa biroo wal agarra. Aga torbanii toraa bulaa deebanaa nagaatti.